Foolleen gadaa roobalee Adaamaa fi naannoo ishii walgahuun ga'ee isaanii haala itti bahataa jiran irratti mari'atan. Abbaan gadaa goobanaa hoolaa fi abbootiin gadaa kanneen biroo argamuun saganticha eebbaan saaqaniiru. Waan nagaa yaa ta'u lafti nagaa yaa taatu waan nagaa yaa ta'u lafti nagaa yaa taatu. Waaqa lafa jidduutti saawwan nagaa yaa ta'u waaqa lafa jidduutti miila moosaawwan nagaa yaa ta'u waaqa lafa jidduutti miila afroo nagaa yaa ta'u. Nageenyi yaa ititu nageenyi yaa ititu bobba'ee nagaa naa galu dorrobee nagaa naa dhalu waaqayyo uumaaf uumamni sa'aa nama nagaa yaa godhu. Sirna gadaa keessatti foolleen dabballee irraa ka'ee foollummaatti dhufa. Foollummaarraas dooritti ce'ee gadaa qaqqaba. Kana boodas abbaa gadaatti guddatuun erga xumuree yuuba ta'aa jedhan abbaan duulaa Geetaachoo Bajigaa. Sirni gadaa dabballee irraa ka'a. Dabballee irraa foollee ta'a. Foollee irraa immoo doorii ta'a. Doorii irraa gadaatti dhufa. Gadaa irraa abbaa gadaa ta'a. Akkasumatti deemee hayyuu ta'a jechuudha. Foollee jechuun poolisii gadaatii ofii nagaa kabajee kanneen biroos akkaataa sirni gadaa kaa'een nagaa fi tasgabbii akka buusaniif hojjetaa ibsan. Foollee jechuun poolisii abbaa gadaati. Sirna gadaa keessatti waan dabde namni tokko balleessa sirna hoo cabse poolisiin foollee jechuun poolisii abbaa gadaati. Rakkina hunda jiru dhaqee furmaata itti kenna. Dura wanna hundarraa immoo bilisa ta'ee wanna sirna gadaa cabsu wanna sirna gadaa balleessu foolleen hin hojjetu. Ofii sirna kana kabajeeti namni biraatillee akka kabachiisu godha foolleen haala kana. Roobalee yeroo baallii foollummaa harkaa qabu kanatti akkamitti gaggeessaa jira kan jedhu dabballee kan ta'e birmajjii fi miseensonni sirnoota gadaa biroo bakka argamanitti saganticha gaggeessinee kaasan. Sirna qabna guyyaa wal geenya sanitti ergaa keenya dabarfachaa deemne jechuudha. Dhugaadha gadaan gadoon qabdu gadoo walitti hin ba'anii gadaan gadoon qabdu michilleen amma yeroo kana keessa gadaadha. Abbaa gadaatitti deemaa jira jechuudha. Qadaddooliiti waliin dabarsine jechuudha sirna kana. Nu amma gamma michillee irraa nyaatu roobalee kana. Isaan immoo nu yoo gadooma geenyee gadaa teenya hirkoo keenya jechuudha. Qadaddooliiti. Isaan hirkoo keenya isaantu sirna nu baasa. Amma nu bara 2019 fuuldura kana amma isaan yeroo ta'anii jala muratanii gurra uratan jechuudha. Abbaa gadaan ta'an abbaa gadaan jedhamu jala muratee gurra uratee abbaa gadaatti dhufe jechuudha. Namni hundi akkasumatti abbaa gadaan ta'u yoo isaan garas dabran duuloon immoo maal ta'a abbaa gadaa ta'a jechuudha. Isaan irraa fudhate. Michilleen immoo garam dara duuloon gadaa ta'a. Michilleen immoo abbaa gadaa ta'a. Haala sanii walirraa fudhattee deema. Beelbeenyi immoo maal ta'a sanitti watee gorsaa ta'a. Michillee warra amma abbaa gadaa ta'ee jiru kun gorsaa ta'anii jechuudha. Haala saniin socho'aa jiru. Haala kanaan wal gabbisaa deemanii jechuudha. Si gabaan illee hoo jiraate immoo ilma biyyaan murru hin gorfannaa. Akkasumatti immoo deebi'ee nama akkasumatti roorrisuus gisee ta'e lakki jenna. Inni illee immoo deebi'ee akka goromsa kennu goona. Uffata guutuu kennee geexee akka inni haadha warraasaan erga inni geexee goromsa kenneefi haadhate. Namni biraa immoo ishiitti akka roorrisne. Namni ishiitti yoo roorrise nama isaa illee foolleen qabdee garafte jechuudha. Niitii abbaa qabdu jedhanii akkasitti sirni gadaa sirni foolleedha haala saniin socho'aa jira. Malee akkasumattis nama tokko eenyuun murama san jedhu foolleen namoota addaan baafatee murama. Ergaa gadaan gadoo hin qabdu jedhu qophii kanaan dabarsineeras jedhan haala nuti itti raawwanne irraa immoo birmajjiin muuxannoo qooddachuun sirnicha bifa midhaagaa ta'een akka gaggeessuufis qophichi gargaaraa ibsan. Amma isaanis birmajjiin muuxannoo nurraa fudhadhaadhaa jechaanii jirra. Akkatti nu nama bulchinu nama immoo nama tokko akkasumatti ani roobalee dheeranii akkanas faraaraan nama tokko akkan ariine namoota keenya gorfannee beekan kan nu jedhu fudhannee ofillee wal gorfannee baddaa gaara ergaa dabarfannee akkasii bulchaa jiran sirna foolleetiin. Warroonni baallillee nurraa fudhachuudha qophaa'ee sonaa jiru kun akkasumatti ergaa amma nu ittiin bulchaa turre kana isaanillee nu caalaa immoo kana caalallee fooyyechanii sirna gadaa kana ofiifis kabajanii akka kabachiisan ergaa tanaan dhaamaaf jechuudha warroota baallii dabarsinuuf. Sirbi foollee taaticha hawwattummaa addaa gonfachiiseera. Foolleen daa'ima harmaa ijoollee. Yaamamnee dhufne har'aa gootaa jedhee waradaa foollee. Yaamamnee dhufne har'aa gootaa jedhee waradaa foollee.
gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Caalchisaa Magarsaa sagantichi sirna gadaa keessatti haala Oromoon sadarkaa gadiirraa kaasee gahee hawaasa tajaajiluu fi gaggeessummaa itti wal shaakalchiisu agarsiisaa jedhan. Tartiibaa fi yeroo kaa'ame keessatti aangoo karaa nagaan wal harkaa fuudhuunis sirnichi dimokiraasiif ka'umsa ta'uuf ragaadha jechuun dubbatan. Aadaa walmitiguu aangoo fudhachuu barmaatilee ormarraa dhaalame hambisuu fi xiyyeeffannoo haaromsa aadaan kennameefis itichaa himan. Aadaan Oromoo qabu sirni gadaa qabu keessatti aangoo karaa bilisaan rakkoo tokko malee walii dabarsuudha. Kuni waan akka aadaa duudhaa Oromoo keessatti waan guddaadha jechuudha. Biyya kana keenya keessatti barmaatileen karaa adda addaatiin diinarraa ittiin dhaalaa dhufne tokko tokko ajjeesee tokko tokko bakkarraa buqqisee aangoo fudhachuudha. Garuu aadaa fi duudhaa Oromoo keessatti immoo kun hin jiru jechuudha. Sirna gadaa keessatti waggaa 8-8tiin aangoo karaa nagaatiin walirraa fudhatanii biyya kana geggeessuudha. Ya mamne